Ashama akkam jirtu maatiin chaanaalii Amboo Teek yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuu maatii chaanaalii kana akka taatan isin affeera. Walaloowwan miira uummataa hawwatan dhiyeessuun kan beekamu waloo Lataa Qana'ii hojiiwwan aartiist Haacaaluu Hundeessaa keessatti illee akka hirmaate himeera. Keessattuu geerarsa aartiist Haacaaluu galma Barkumeetti geerare keessaa walakkaansaa waloo inni kenneef akka ta'e himeera. Haacaaluu waliin bara yuunivarsiitiidhaa baratu akka wal baran kan himu waloon kun wayita sana gorsa Haacaaluu amilee akka ta'eef dubbata. Waloo Lataa Qana'ii hanga ammaatti kitaaba 2 fi CD walaloo tokko qopheesse yoo ta'u biyya keessaa fi biyya alaatti waltajjiiwwan hedduu irratti walaloo dhiyeesseera. Haacaaluu michuusaa akka ture kan himu Lataan erga inni ajjeefame waggaa tokko kun isaaf akkam akka turee fi dhimma hojii isaa irratti yaada kana nuuf qoodeera. Jireenyi koo keessatti yeroon itti dhukkubsadheera ture jedhe. Erga Haacaaluun ajjeefame waggaa tokko darbuun kun baay'ee ulfaadha ture kan jedhu waloo Lataa Qana'iin akka Oromootis akka dhuunfaattis yeroo ulfaataa dabarsine jedhe. Akka dhuunfaa kootti waan baay'een itti miidhame jireenya koo keessatti kanan itti dhukkubsadhe waggaa tokko dabarse kana keessatti jedhe. Haacaaluu waliin kana booda deebi'ee waliin argu jedhee yaaduun akka malee keessa koo na miidhe. Haacaaluu waliin waggaa 10 dura yeroo yuunivarsiitii seenu akka wal baranii isaan wal baruun akkamiin hamilee itti hore hima waloo Lataan. Akkuma wal baree baay'ee walitti dhiyaanne innis waloo koo baay'ee akka jaalatu natti hime. Yoo jabaattee guddachuu dandeessa Oromoof bu'aa buusta jedhee na jajjabeessa ture. Innis waan harka qabu natti hima. Walitti dhufeenya keenya haala kanaan cimaa dhufe. Haacaaluun hojii isaa keessattuu kanneen qabiyyee geerarsaa fi of keessaa qaban yoo qabaate naan mari'ata ture kun kan jedhu Lataan kanarratti maal jetta jedhee na gaafata. Anis yaada koonan kennaaf jedhe. Bara 2018 waltajjii galma Barkumeetti qophaa'e irratti wayita geeraran jalqaba waltajjii duubatti anaaf geerare kan jedhu kana jechuufan jedhee gaafa naaf geeraru baay'een rifadhe. Isa booda maaltu irra ga'uu danda'a kan jedhu na yaaddeessa. Innis murteeffatee Oromoof rakkoon isaa mudate keessa rakkamiin akka ba'uu fi jabinaa fi gootummaadhaan waltajjii irratti ba'ee itti hime. Ergasii galmuun Barkumeet bakka Isaayyaas Afawarqi jirutti geerarsa geerare keessaa cinaa tokko anatu barreesse. Walakkaasaa ofumaa barreeffate walakkaasaa immoo kan dura barreessine fayyadame jedhe Lataan. Lubbuu biliqa baatuuf maafan gola naanna'aa saba koo falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'aa saba koo falmee du'een Maammoo Mazammir ta'aa Abdiisaa Agaa ta'aa daandii dheeraan naafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti garagalee bookeef tafkiin lakkaa'u bakka ajaan baay'atu bakka tortoraaf raqaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqa jedhee bakka inni geerare akka barreesseef dubbata waloo Lataan. Kan darbe caalaayyuu geerarsa akkanaa kanan gara fuula duratti waan baay'ee waliin hojjenna jennee sagantaa wajjin qabanne ture jechuun waan waliin karoorfatan turan hima. Ergaa xalayaa waloo Lataa Qana'ii waggaa tokkoffaa guyyaa Haacaaluu Hundeessaatti ajjeefame yaadatamu wayita jedhu xalayaa Haacaaluuf jedhee barreesse ture miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'eera. Xalayaan bifa walaloon qophaa'e kana maalirra akka fi barreessaa fi xalayicha erga akkamii akka baatu Lataan akkanatti ibseera. Duuti Haacaaluu hunda keenyaaf hiphoodha jechuu gaafata. Battala ishee dhuma Haacaaluun ajjeefame maal ture kan jedhu hunda namaa mataa keessatti dhukkubsata. Haacaaluun goota sodaa hin beeknedha kanaan beekama. Yeroo sana maaltu ture laata maal dubbate laata kun hunduu namaaf hiphoodha. Poolisii kanneen ajjechaa isaanii shakku 4 irratti himata baneera. Kunneenis dhimma isaanii mana murtiitti hordofaa jiru. Xalayaa kana keessa akka waan inni dhaga'utti yaadeen waan keessa koo jiru baafachuu barreesse kan jedhu waloo Lataa Qana'ii waloo sana keessatti gootota Oromoo warra akkasitti du'anii maqaa dhahe jedhe. Aartistoota akka keetti wareegaman jedhee kanneen akka Eebbisaa Usmaayoo Daadhii Galaan Yoosef Gammachuu Maarsiin jedhan jedhee gaafadha jedhe. Aartistoota Oromoo kunneen sama daba wal fakkaatan nyaatamuu kaasuun waloon isaa keessatti toora kanaan nu yaadachiiseera. Biyyootti nu maqtee gaddatti nu naqxee akkamisiis ta'eree hacee bakkaatti dhaqxe Eebbisaa Addunyaa waliin sagalee kiilooleedhaan biyya weerartanii maalfaa sirbitanii maalfaa geerartanii Usmaayoo Musaa'oo maramee harqaa waliin jaarsoo waaqoo waliin Mustafaa Harawaa waliin Yoosef Gammachuu waliin Daadhii Galaan waliin teessee dhiyaa bari jireenya ayyaanoo kan barbaannee dhabne achi jiraatanii maal siin jedhan maal kanan maqaa hin dhoofne xinnaa fi guddaan firaa waa'ee nadhii gammadaa waan dhageesse jira waan dabbasaa guyyoo waan dhageesse jira. Wayita isa yaadannu Haacaaluu maal ture jennee of gaafachuu qabna jedhe waloo Lataa Qana'ii. Maaliif nama addaa ta'e maaliif haala kanaan Oromoo hunda biratti jaalatame du'a isaa maaliif akkasitti uummata dhukkubse jennee of gaafachuu qabna jedhe. Haacaaluun goota lubbuu isaarraa uummata isaa jaalatu nama sodaa hin qabne dhimma Oromoo irratti of duuba kan hin mil'anne yeroo rakkootti nama dhugaa uummata isaa dubbatu tokkummaa Oromoo nama cimsee of fi nama uummata of
of kennee ta'uusaa hubachuu fakkeenya hordofuu yaadanna. Yeroo yaadannu ammoo sagantaa qopheessine qofaan ta'uu hin qabu. Hojii inni jalqabe itti fufsiisuudhaaf isa yaadachuu qabna. Osoo silaa lubbuun jiraate waan inni hojjetuu danda'u ofii keenya gochuudhaan ta'uu qaba jedha. Lataan Qana'ii eenyu? Godina Wallagga Ba'aa Aanaa Gidduu Ayyaanatti dhaladhee guddadhe. Achumatti barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa baradhe. Isa booda muummee seeraati Yuunivarsiitii Finfinnee seenuun waggaa 5 baradhee xumure. Erga eebbifame dhaabbata dhuunfaa 2 keessatti hojjedheera. Achii booda barsiisummaadhaan Yuunivarsiitii Rift Vaalii hojjedheera. BBC Miidiyaa Akshin keessatti hojjedheera. Hojiiwwan aartii adda addaa irratti hirmaadheera. Haga ammaatti kitaaba 2 fi maal kolfa dhaloonnii fi miila kaayoo kan jedhamu barreesseera. Albama walaloo CD tokko kan mataa dureensaa haqni dhara hin qabu jedhu qopheesseera. Biyya alaa fi biyya keessatti waltajjiiwwan adda addaa irratti walaloo dhiyeesseera. Walaloon hiriyaa kooti. Walaloon anaaf hiriyaa koo ani itti dubbana inni natti dubbata jedha waloo Lataa Qana'ii. Yeroon gadduu fi gammadu quuqaa koo waanan itti baafadhu ofirraa darbees quuqaa uummata Oromoo ibsuun na gargaara. Walaloodhaan ofii koorra darbee uummata ittiin tajaajilu waan ta'eef gara fuula duraatti walaloo kana cimsee wantoota haaraa itti dabaluun kana caala fooyyeessee uummata koo ittiin tajaajiluuf sagantaa qaba. Kitaabas dabalee barreessuuf sagaleedhaan illee walaloo adda addaa hojjechuudhaaf karoora qaba jedhe. Barataa kutaa 7 ta'ee walaloo barreessuu akka eegalee fi walaloo obbo Zalaalam Abarraa amma kutaa 12ffaatti dhaga'u hime Lataan. Yeroo walaloo obbo Zalaalam dhaga'etti waltajjii adda addaa irratti walaloo dhiyeessuu jalqabeera. Dhugaan jiru garuu erga walaloonsaa dhaga'ee haamilee guddaa horadheera. Miiraa fi jabina na keessatti uumeera jedhe. Akkaataa isaan ittiin jechoota itti fayyadaman jiruu hawaasaa ibsan akka isaan ittiin dhiyeessan hunda fakkeenya naaf ta'eera. Akka isaanii ta'uuf akkan barbaadu sadarkaa isaanii amma irra gahan irra ga'uuf akkan hawwu na godheera jedha Lataan. Keessattuu erga isaanii wal bare waliin haasa'utti ka'e haamilee guddaanatti horaniiru. Akka jabaadhee hojjedhu ixxeen isaaniillee qaqqabuuf akka hawwu dhiibbaan irratti uumaniiru jedha waloo Lataa Qana'iin. Viidiyoon keenya har'aa akka isinitti tole abdiin qaba. Gaaffii yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu dandeessu. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeera. Viidiyoo biraatiin amma wal agarruutti nagaatti.